Amma oduu gara haala qilleensaatti dabarra. Godinaalee Oromiyaa irratti ayyaana waggaatii wal qabatee rooba cimaan akka roobu oduun saatalaayitii irraa arganne ni agarsiisa. Haala qilleensaa magaalota Oromiyaa yeroo ilaallu Finfinneen olaanaan kitifoo fi foon lukkuuti. Adaamaa olaanaan diimina gadi aanaan foon waaddii. Jimmaan hadha jechaadha waan sin ajaa'ibu foon waaddii fi foon lukkuu marqaa kan makateetu rooba jedhamee yaadama. Naqamtee oduunii saatalaayitii irraa arganne cororsaa ancootee kan bakate. Magaalaa Dirreedawaa kana immoo yommuu ilaallu ol'aanaan foon waaddii gadi aanaan ittoo diimaa ta'a jedhameeti yaadama. Bokkaan naannoo sanitti roobu. Gara magaalaa Arsii tanatti immoo ol'aanaan diimina gadi aanaan foon lukkuu ta'a jedhameeti yaadama. Akkasumas torbeettaanu ammoo magaalota hundarratti shiroo fi raafuun ni rooba jedhameeti yaadama. Oduun haala qilleensaa irraaf qabanne kana fakkaata. Ayyaana gaarii.